Jireenya isaanii keessatti ni fayyan. Garuu gatiin keenya isaan biratti rakasa. Qabeenyas ta'u beekamtii dhabuu keenyaan waan hin barbaachifne, faayidaa waan hin qabnetti fakkaana. Nuti garuu yeroo namni dhugaatii alkoolii gatii guddaan bitatee dhugee bishaan immoo tola yookaan gatii rakasaan bitatee dhugu argineerra. Jireenyaaf kan barbaachisu garuu dhugaatii alkoolii caalaa bishaan ture. Namni illee ajaa'ee kan wal baqatu utuu bishaan dhibeeti malee utuu dhugaatiin biroon kan gatiin guddaan bitaman dhibamanii miti. Akka barbaachisu beeka. Rakasuun gatii isaa garuu isa hin summeessine. Namni illee gatii siif hin malle siif kennuu danda'a. Garuu gatii keetu isa jechuu miti. Murteessaan gatii kee namatti himuu osoo hin taane ofitti himudha. Barbaachisummaan kee gatii namni siif kennu irratti kan xiyyeeffate miti. Hanga har'aatti gaariis ta'e hamaa. Namni gatii garaa garaa nuuf kennuun nu badaaluu gatii keenya akka wayiitti sammuu isaa keessaa qaba. Garuu inni yaada isaati malee namni eenyummaa keenya dhugaa gatiin nu madaalu argatee hin jiru. Gatii mataa isaa kan nuuf kenne danuudha. Paawundiin ta'u doolaarri yookaan albuunni guddaan itti sharafamuu dandeenyu garuu hin argamne. Ani nama, eeyyee nama. Namni akka kootii gatii koo yookaan barbaachisuu fi barbaachisuu dhabuu koo murteessuu hin dandeenya. Gatiin waan kalaqame tokko eenyuun caalaa isa kalaqutu beeka. Kanaaf gatiin koos wala waliin kalaqamne osoo hin taane isa nu kalaqe uumaa qofatu beeka.